barbaachisa. Lammata akkuma reefuu seentanaa agartanitti intarneetii fi biyya irratti duriyyee gurmeessuudhaan arraba zamana Haayile Sillaaseetu nuti arrabsamne nu arrabsaa jiran. Jabaataniiti miti nu sodaataniiti beeka. Uffeeta na hunda nan beeka beekta likki ol beeyna sirritti ol beeyna. Turbii isinitti fakkaatin odoo isaan lafatti nu eegan mukarra baanee gadi ilaalle kanaa muka nu yaatti muruu barbaade. Dheengadda bakka tokkotti waa jeetiin ture faranjiin tun mammaa isa baay'een qabdu takka takka gaarii qabdi nu caala mammaa isaa nama darre nama baalagee wajjin atakaaroon seeniniidha. Dhoqqee keessa jira beekte baalageen dhoqqee qushaasha keessa taa'eet dikee keessa taa'eet si arrabsa. Akkamitti arrabsa jettee utaaltee dikee keessa buuta. Ati huccuu adii bareedaa akkana qabda inni kaata qushaasha keessa gangalate. Gaafa isa tumuu gadi buute akkuma buuteen qushaa inni sirratti ol ba'ee siifi inni illee wal fakkaattanii qushaasha taatan jechuudha. As qofattii miti. Kale modeen gadda tapha kubbaatu ture Finfinnee keessa. Durriyyee muraasa ganzaba itti kennanii obaasanii macheessanii erganitti ummata keenya irratti arrabaamaa goessaa turan. Waan ittiin boonu garuu isinitti mu'an. Ummanni keenya kan naannoo Finfinnee sun shimala inni qabu beeytaniimi. Tokkootu 90 gargara galchan beeyna. Salaalee tanaan waa shakkitani. Tokkotu gara takka faa irra buufnan umaa. Ummanni akkasii sun ummanni gootaa sun shimala qabatee dhiye deemuu dhiisee jira amma beekaa. Yoo arrabsan laalee tuffatee bira dabraa jira jechuudha osoo hin dhageenye osoo dhaga'uu akka hin dhageenye sodaateen sa'ina hin gamnoomne jechuudha namni keenya. Maaliif qushaasha keessatti isaan gannee waan biraa dabarre zuurii akarrarree akka isaan jansanitti biraa fagaannee waan deemneef. Dheengadda yeroo aggaamiin yaadame hawwiin isaanii maal isinitti fakkaate? Oromoon gadi ba'ee Abiyyiin bu'e akka jedhuun barbaada. Abiyyi immoo militarii qabuun anaa fi warra kaan akka fixu barbaada. Nu san hin goone ulaa cufannetti dubbii teenya akka Oromootitti fixannee jechuudha. Zuurii akarraruun tana caaltu hin jirtu beeka. Kanaaf garaagarummaa yoo qabaannes mooraa keenya keessatti wal hubachaa walii obsaa gara fuulduratti deemna. Warra isin arrabsu har'a waan guddaa biyya kanatti dhiiftanii beekta. Poolisoonni kun waan hubatan qabu. Wanni hubatan maaliin? Afaan Ingilizii caccabaa afaan abbaan qabne fakkeessan sanii yeroo isin arrabsan yeroo isin immoo nagaan bira dabartan isaani ashabbaarii isin hin jaan teeroristii isin hin jaaniimi isin garuu nagaan dabartanii nama nagaa taatanii jechuuf fuuldura warra faranjiititti. Teeroristiinii fi ashabbaarii eenyu akka ta'e ofii ofitti ragaa bahanii jechuu isin himuu hin qabdanii. Kanaafin isiniin boona. Kanaaniif qoma dhayadhee bakka feetetti dhimma Oromootii fi Oromummaa funyaan isaaniitiif ija isaanii irratti wanni dubbadhuuf ummata osoo ittiin himin nyaararraa namaa beeku waan hin qabuuf jechuudha. Kanaaf isiniin boona. Kanaaf hedduu galatooma.